Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nurrattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaanitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa eegallee akka jirru ni beekama. Boqonnaa kanaan kutaawwan 9 tartiibaan baranneetu jirra. Kutaawwan 9 kana keessatti kutaawwan gara dhumaadhaan ilaalaa kan turre kitaabolee seenaadha. Kitaabolee seenaa kakuu moofaa keessaa kitaabolee baay'ee ilaalleerra. Kutaawwan darban 1 hamma 8 kanneen jiran walumaa galatti kitaabolee kakuu moofaa warreen jalqabaa kitaabolee seeraa fi ittaan immoo kanneen jiran kitaabolee seenaa keessaatu barachaa kan jirudha. Seenaawwan amma saboonni Israa'el gara biyya Baabiloonitti warreen jalqabaa gara Asoor warri booda immoo Yihuudoonni immoo gara Baabiloonitti bu'uu isaanii hanga sanaattidha waliigalaallee kan jirru. Guyyaa har'aas akka fedhaaf iyya Waaqayyotti asumarraa kaasuudhaan boqonnaa sadaffaa kutaa 9ffaatiin seenaa gabaabaa seensa kitaaba Iziraadhaaf Nehimiyaa kan jedhu ilaalle. Kitaaba Iziraa, Nehimiyaa, kitaaba Aster jennee gara fuulduraatti kanneen barannuudhaaf hubannoo waliigalaadhaaf kan nu gargaaru. Kitaabolee kana dubbisnu namoota baay'ee wantoota baay'ee gaafa argannu isaan kun hubatamuu kanneen qaban dursinee seenaawwan muraasaa beekuun dirqama keenyadha waan ta'eedhaaf seenaawwan kana qofaatti guyyaa har'aa ni ilaallaa jechuudha. Warreen darbanii akka hubannoodhaaf akka nu fayyadutti dhimma kana gaafa barannu kan amma ammaatti barannee kan jirru maalidha yeroo jennu kitaaboleen seenaa hanga ammaatti ilaalle seenaa Yihuudotaa hanga booji'amuutti kan jiru kanneen qabatanidha. Yihuudota warreen dachee Yerusaalem turan akkasumas immoo garee warreen tokko warreen Samaariyaa turan Israa'eloota dabalatee isaan kun hundumtuu booji'amuu isaaniitti amma jiran seenaawwan kana ilaallee jirra. Seenaawwan kun kitaaba Ingilii jalqaba kaasnee barachaa kan ture kitaaba Iyyaasuurraa eegalle. Kitaaba seenaa gaafa jennu kitaaba Iyyaasuurraa eegallaan hanga oduu oolmaa lammaffaatti seenaan isaa wal qabatee tartiibaan barraa'ee kan jirudha. Yihuudoonni dachee isaanii irratti booji'amanii erga deemanii booda haala biyya sana ture. Jalqaba Asoor kan jedhamu, ittaanee Baabiloon, ittaanee immoo Faarsi kan jedhame kana haala maalitti ture kan jedhu kitaaboleen seenaa san kitaabolee 3 jiru. Isaanis kitaaba Izraa, Nehimiyaadhaa fi Aastariidha. Isaan kun seenaawwan jarreen kun biyya alagootaatti turan kan seenessanidha. Yihuudoonni dursanii sababa cubbuu isaaniidhaan kan isaan booji'aman achaa galan malee kitaabni Izraadhaa fi Nehimiyaan immoo keessumatti iyyuu kitaaboleen kun lamaan jechuudha. Akkamitti akka isaan gara dachee isaaniitti akka isaan deebi'aniidhaa fi manni qulqullummaan dura gubatee ture irra deebiidhaan akkamitti akka inni ijaarame kan seenessanidha. Walumaa galatti Yerusaalem deebitee ijaaramuu jechuudha. Gara dachee isaaniitti deebi'anii mana qulqullummaa ijaaranii magaala isaanii ijaaranii jireenya isaanii akka duraatti itti fufuu jalqaban. Innaa kitaaboleen kun lamaan keessumatti Izraadhaa fi Nehimiyaan seenaa kanatti kan isaan qabatanii jiranii jechuudha. Egaan mootummoonni bara sana kanneen turan jechuudha. Amma kitaaba Izraa, kitaaba Nehimiyaa akkasuma kitaabolee raajotaa Isaayyaas, Hisqiyeel, Daani'eel kan akka Ermiyaas isaan kana gaafa dubbisnu Daani'eel gaafa dubbisnu namoota baay'ee ni arganna maqaa isaanii taa'anii. Isaan kana hubachuudhaaf kan nu dandeessisu seenaawwan kana dursinee yoo beeknedha. Malee callisnee hubachuu hin dandeenyu. Innaa mootummoota bara sana turaniitu mootonni kun kan kiristaanaa kan warreen ijoollee Waaqayyoo kanneen jedhamu kan Israa'el miti warreen alagootaa keessaadha.
Garuu isaan kanaan bitaa waan turaniidhaa fi isaan kan amma ta'anii ilaallaa jechuudha. Kan jalqabaa mootummaa Baabilooniidha. Ingidihi Baabilootti bu'an saboonni Yihudaa jenneerra. Yihudoonni bara 586 akka isaan gara Baabiloonitti bu'an yeroo darbe dubbanneerra. Isaan dursanii garuu bara 722tti immoo Israa'el kanneen jedhaman warreen gara kaabaa turan jechuudha. Negedii yookiin immoo gosoonni kurnaan gara kan bu'aniiru gara Asoor bu'aniiru. Gara Asoor isaan booji'amaniiru. Asooris kan jennu Baabiloonis kan jennu bakka adda addaa miti bakkuma tokkodha. Garuu mootummaan isaanii adda addaa akka fakkeenyaaf biyyi keenya maala Itoophiyaadha miti. Biyyi keenya Itoophiyaadha. Garuu sirnoonni adda addaa turaniiru. Itoophiyaa bara mootummaa Hayila Sillaasee jechuu dandeenya. Itoophiyaa bara Dargii jechuu dandeenya. Itoophiyaa bara Ihaadig jechuu dandeenya. Akka kanaa jechaadha. Hedduma tokko ta'anii bara mootummaa Asoor, bara mootummaa Baabiloon, bara mootummaa Faarsi jedhamanii qoqqoodamu malee wanta adda addaa miti. Dursanii kan bu'an warreen gara kaabaa jiran Israa'el kanneen jedhaman negadii kurnaa'idha. Booda immoo kan bu'an isaan kamidha? Warreen Yihudaa. Isaan kun Yihudoonni immoo bara 586tti manni qulqullummaa isaanis gubate isaanis booji'amanii bu'anii jechuudha. Innaa mootummaan Baabiloon kufaatii mootummaa Asoor booda mootummaa Baabilooniin addunyaa geggeessuu kan eegale mootummaa kanadha. Mootummaa Asoor kan jedhu dursinee kan kaasne jechuudha. Mootummaan kun gaafa kufu Baabiloon addunyaa geggeessuu jalqabanii humni isaanii guddaa turus malee mootummaan isaanii kun kan ture hanga dhufaatii mootummaa Meedooniif Faarsi. Meedooniif Faarsi gaa jennu yaa mootummaa Faarsi jechuu keenyadha. Amma kanaattidha naannoo waggoota 70 qofaaf cimee kan jiraate. Waggaa 70 qofaaf cimee erga jiraatee booda ni kufe jechuudha. Gaafa kufu mootummaan biraa Faarsi tuufaa jechaadha. Gaggeessitoonni mootummaa kanaa keessaa bebbeekamoon tarreeffamaniiru. Kan jalqabaa kun yeroo baay'eellee badaa hin beekamu kitaaba irratti sira. Naabookulaasaar kan jedhamu kun bara 626 jalqabarraa kaasee hanga bara 605tti kan geggeessedha. Inni kun mootummaa Asoor kana mo'uudhaan mootummaa Baabiloon kan eegalsiise namichi kun jechuudha. Maqaan isaan jiru kitaaba qulqulluu Bergit garuu kana raawwateera. Seenaan isaa wal qabatee akka ifa ta'uudhaaf itti dabalamee galeera. Mootota Baabiloon warreen jalqabaa keessaa kan jalqabaati inni kun jechuudha. Ittaanes immoo mucaan isaa akka bulchuudhaaf bakka isaa mucaa isaadhaaf galchiseera. Mucaa isaa kan jennu Naabukeedanatsooridha. Innaan lammeeffaadha kan jiru Naabukeedanatsooridha. Naabukeedanatsoor bara 605 kaasee hanga 562tti dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Mootummaa Baabiloon gaggeessaa kan turedha. Inni kun gaggeessitoota sana keessaatii cimaa kan turedha. Cimaa kan turedha. Maqaan isaa kitaaba qulqulluu bakka baay'eetti ibsameera. Beeteleem raajii Daani'el gaafa dubbisnu seenaan isaa baay'eetti barraa'ee kan jiru namicha kanadha jechuudha. Abbaa isaa irraa aanuudhaan lammeeffaarratti mootummaa Baabiloon ba'oota kanaaf gaggeessaa kan turedha jechuudha. Naabukeedanatsoor abbaan isaa osoo hin du'in dura waraana kanaan waliin taasifame dursuudhaan Yihudaan harka Baabiloon jala akka isheen galtu jalqabaaf kan taasisedha. Ingidihi Yihudoonni gara dachee sanaatti kan isaan ari'amanii fudhatamanii deemanii takkaatti miti. Takkumaa mo'amanii osoo hin taane takkaa mo'amaniitu qabamaniiru. Qabamanii bulchiinsa Baabiloon jalqabanii booda marsaa taanuutiidha. Hundi isaanii ittiyyuu takkaatti miti. Marsaa adda addaatiina. Inni xumuraan garuu bara 586 jechaadha. Xumuraaf Yihudoota jedhu hundumaa haranii gara Baabiloonitti. Mana qulqullummaa isaaniis gubanii. Yerusaalem mataa ishee barbadeessanii balleessanii kan isaan deeman bara kanatti malee dursaniiti kan isaan qabatan jechuudha. Baabiloon bara Naabukeedanatsooor jechaa kan isaan dachee sana qabatanii. Bara isaa keessa mootiin cimaa akka isaan turre Bergit Naabukeedanatsooor. Baabiloon akka isheen waraanamneedhaaf akka isheen hin banneedhaaf ijaara guddaa taasisee fi eegaa tureera. Haa ta'u garuu innis namadha waan ta'eedhaaf hin du'e. Yeroo inni du'u mootummaan kun dadhabaa dhufe. Bara isaa booda kanneen jiran dadhabaa dhufe. Sattaanii kanneen jiran mootonni afur duraniiru. Abeel Murdeek kan jedhamu kan jalqabaa, Nergisinaar kan jedhamu, Naaboonidesii fi kan afuraffaa Bilxaasoridha. Isaan kun arfan turaniiru. Abeel Murdeek, Nergisinaadhaa fi Naaboonides isaan kun akkuma seenaatti ta'e malee kitaaba keessatti badaa waan tan jirreedhaaf seenaa isaanii dhiisneerra. Bilxaasoraa ilaallu. Bilxaasoor dhala kan mooticha Naabukeedanatsooridha. Lammaffaarratti kan jiru jechuudha. Dhala kan Naabukeedanatsooridha. Inni kunis cimaadha garuu akka Naabukeedanatsooor hin turre. Maqaan isaa barreeffamee kan jiru kan akka wangeela raajii Daani'el boqonnaa 5 lakkoofsa 25ffaatii kaasnee kan jiruun yeroo tokko mootiin Baabiloon kun jechuudha.
ganama mana isaa irratti wanta barreeffame arge maaqee teeqalii faares kan jennu barreeffamni kun sadan barreeffamanii arganiitu baay'ee na himaadha jedheetu tiyyuu argee jalaa badde kana booda Daani'el itti hime jechoota kanatti hime erga itti hime biras immoo hiikkaa isaa itti hime maal jedhe maaqee waaqayyo mootummaa kee lakkaa'ee adda kutee mootummaan kasiin qoqqoodamte namoota Meedoonii Faarsiifis immoo hin kenname jechuudhaan haala kanaatiin hiikeef. Akkuma dubbatame guyyoota muraasaa booda namoonni Meedoonii Faars dhufanii duuluudhaan mootummaa isaa kana isas ajjeesanii mootummaan Baabiloon kanumaan xumuramteettu Meedoonii Faars yookiin immoo Faarsi kan jedhu salphaadhumatti mootummaan Faars bara 539tti bakka bu'ee jechuudha. Baabiloon kanumaan baddee jechuudha. Yeroo kana hundumaa saboonni Yerusaalemiitu booji'amanii deeman achuma jiru. Baabiloon ma jiru jechuudha. Hamma kun hunduu ta'utti achuma turaniidha. Ittaanee kan dhufu mootummaa biraadha. Meedoonii Faarsi kan jedhamu. Isaan kun bara 539 kaasuudhaan hanga Iskindir guddicha manni addunyaatti moo'e jechuudha kanneen jiran. Bara 331tti amma kanatti kan mo'edha. Mootummaan kun amma kanatti mo'eeraa jechuudha. Mootummaan Asoor Israa'eloota gara dachee kanaatti yaa'u magaalli isaanii Naanaweedha. Biyyattiin kun Naanaweedha. Asoor mootummaan Asoor warreen gara kaabaa turan Israa'elootaan gara sanaatti booji'ee inni kun bara 722 akkuma kaasa jalqaba. Ittaanee immoo maalti ta'ee bara Baabiloonis immoo Naabukedonosor Yihuudootaan immoo haree achumatti naqennisi እና እስራኤሎonni fi Yihuudoonni deeban achi turan jechaadha. እና bara mootummaa Asooriidhaaf Faars haala kanaatiin jaatamaa kan ture bara mootummaa Asoorii fi Baabiloon haala kanaan jaatamaa kan ture bara mootummaa Faarsii fi Meedoon kanatti immoo jarreen kun akka isaan gara biyya isaaniitti deebi'anii magaala isaanii akka isaan ijaaran mana qulqullummaa isaanii akka isaan ijaaraniidhaaf yeroo taasifamanidha. Inni kunis immoo bal'inaan kitaaba qulqulluu kitaaba Izraa'eelatti bal'inaan kan barreeffame isa kanadha. Mootummaan Asooriidhaaf mootummaan Baabiloon erga darbee booda Meedoonii Faars gaafa jennu takkaatti mootummaa Faars jechuu keenyadha. Mootummaan Faars gaafa inni bakka bu'u mootummaan kun maal taasise saboonni kun biyya isaaniitti akka isaan deebi'an ajaje jechaadha beekaa. Awaajee lallabee akka isaan deebi'uu qaban akka isaan deebi'an taasise jechuudha. Innaa saboonni kun bargeetti deebi'uu jalqabanii kan deebi'an takkaatti hundumtuu haaranii miti marsaa biyyaansi marsaa sadii deemaniiru. Marsaa sadiidhaanidha guutummaan isaanii haramanii biyya sana gadhiisuudha kan deeman jechaadha. Warreen jalqabaa giruuppiin tokko ba'aniiru. Giruuppiin lammaffaa Izraa duukarra warreen ba'anidha. Giruuppiin sadaffaa immoo Nehimiyaa duukarra xumuraaf warreen gadhiisanii ba'anidha. Inni kun bara mootummaa Faarsi kan ta'edha jechuudha. Mootummichi kun amma bara 331tti haa moo'uu malee seenaa kitaaba qulqulluu keessatti argannuudhaan kitaaba keessumattuu kitaaba Izraa, Nehimiyaadhaa fi kitaaba Asterii kan argannu seenaa hanga bara 400tti jiru qofadha malee isa booda kan jiru hin barreeffamne jechuudha. Namootni Faars warreen turan maqaan isaaniis kitaaba qulqulluu bakka baay'eetti kanneessaman isaan armaan gadiidha. Kan jalqabaa Qiiros guddichadha. Qiiros kan jedhamu bara 559 kaasee amma 530tti kan bulche jechuudha. Jalqabni afasaa Qiiros bulchiinsa Meedoon jiraachaa ture. Booda garuu mootummaa Meedoonitti ka'uudhaan uummata Meedooniif Meedoon of waliin hiriirse mootummaa Meedooniif Faars jechuudhaan lamaan isaa bakka tokkotti fide haala kanaatiin hundeesseera. Bakka guddaa kan qabu mootummaa Faars waan tureedhaaf booda maqaan kun mootummaa Faars jedhamuudhaan haala kanaatiin akka waamamu ta'eera. Meedooniif Faars yoo jennes Faars yoo jennes isumadha jechuudha. Yihuudoonni booji'amanii Baabiloon jiran gara isaaniitti akka isaan deemaniif yeroo duraadhaaf ajaja kan baasedha. Booji'amanii biyya sana keessa kanneen jiraachaa turan mootummaa Faars jala kanneen jiran gara biyya isaaniitti deebi'uu akka isaan qaban yeroo jalqabaadhaaf ajaja baaseeraaf. Inni kun lammaffaa seenaa boqonnaa lammaffaa oduu baraa oduu oolmaa yookiin immoo seenaa baraa kan jedhu boqonnaa 36 lakkoomsa 22 kaasnee amma 28 ni arganna. Dabalataan kitaaba Izraa boqonnaa 6 lakkoomsa 3tti ibsameera. Innaa akka isaan deebi'an kana booda mana qulqullummaa isaaniis immoo akka isaan ijaaraniif isaan gargaare isaan taasise isaan geggeesse jechuudha.
Wanti kun kan taasifame callifameetu miti ba'uunet. Duras Yihuudoonni gara dachee isaatti kan isaan bu'an fedha Waaqayyootiinidha. Adabbiidha. Jalqaba akkuma kaasne cubbuu raawwatanii waan ta'eef cubbuu sanaaf adabbii ta'uudhaan akka isaan deebi'an taasifame. Ammas immoo yeroo adabbii isaanii gaafa dhumu Waaqayyo mootummootuma alagootaa keessatti buluudhaan isaan keessa goruudhaan jechaadha. Saboonni kun akka isaan bara kana deebi'an dursee raajii dubbatameera. Raajiin kun raajii Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 28 barreeffameera. Innaa kun bara mootummaa kana bara Qiiros jechuudha. Ajaja fedha Waaqayyootiin saboonni kun gara dachee isaaniitti akka isaan deebi'an akka isaan mana qulqullummaa isaan ijaaran taasifamaniiru jechuudha. Kan lammaffaa Kaambiyeesidha. Bara 530 kaasuun amma 522tti kan bulche. Maqaan isaa bargix hin ibsamne kitaaba qulqulluu keessatti haa ta'u garuu Yihuudoonni bara Qiiros mana qulqullummaa ijaaruu eegalan akka isaan dhaaban taasiseera. Qiiros yeroo inni du'achuudha. Yihuudoonni dachee isaanii deemuudhaan mana qulqullummaa ijaaraa jiran akka isaan dhaaban taasisaniiru. Isaan kun amma mootummaan Faarsi kun bara isaatti jechaadha bakkeen bebbeekamoo addunyaa bulchaa tureeraanii. Israa'el guutummaa ishee qabatee bulchaa tureera. Kana booda achitti isaan goonii qabaachuu inni ijaarinaa jechuudhaan Kaambiyees isaan dhaabbachiise. Kana booda dhiisanii amma bara dhumaa bara isaatti eeganiiru. Inni sin darbee kana booda Daariyoos tokkoffaa kan jedhamu immoo inni bara 522 hanga 486 kan turedha. Namni kun immoo inni kun Daariyoos guddicha kan jedhamu kun jechuudha. Yihuudoonni mana qulqullummaa isaaniitti fuudhaan akka isaan ijaarinaaf irra deebi'uudhaan kan ajaja dabarsedha. Inni kun raajii Haagee boqonnaa 1 lakkoofsa 1 ni jira. Akkasumas kitaaba jira boqonnaa 6 lakkoofsa 1 ni jira. Dursee Qiiros ajaja inni dabarse hundumaa barreeffamanii barreesse mana kuusaa keessaatii baasuudhaan gaafa laalu abbaan isaa Qiiros kan inni hojjete sana kan inni ajaja baase sana ilaaletu kallattiimaan isuma deebise irra deebi'ee akka inni manni kun ijaaramu akka itti fufu Yihuudoonni akka barbaadan akka isaan godhan ni ajaje jechaadha. Kana booda baruma namicha bara kanaa manni qulqullummaa ijaaruun jalqabame baruma isaa keessatti bara 516tti ijaaramee xumurame jechuudha. Manni qulqullummaa yeroo lammaffaadhaaf kan jalqabaa gubatee ture irra deebi'uun lammaffaadhaaf bara isa kana ijaaramee jechuudha. Afuraffaadha kan jiru immoo Arteksis kan jedhamudha. Arteksis lamatu jiru. Bargixi lamaanuu Arteksis kan jalqabaa jedhamu tokkoffaa jedhamu garuu adda baasuudhaaf kana Arteksis jennee isa lammaffaa immoo Arteksis kan tokkoffaa jenna. Kitaabni keenya gara afaan Ingiliziitti kan hiikamu kallattiimaan afaan isaarraa gaafa dhufachaadha. Lamaaniyyuu Arteksis jechuudhaan ni keela. Afaan Hibriidhaan garuu adda addadha. Arteksis inni kun bara 486 kaasee hanga 465tti kan bulche kun afaan Hibriidhaan maqaan isaa Ayisaawiyos kan jedhudha. Ayisaawiroos jedhama. Inni kun haadha manaa isaa baasuudha. Astariin fuudhee kan turedha. Seenaan isaa keessumattuu kitaaba Izraa keessatti bal'inaan barreeffamee kan jiru jechuudha. Arteksis kan jedhamu seenaa isaa gara fuulduraatti kitaaba Aster gaafa dubbisnu gaafa laallu gaafa qo'annu achirratti bal'inaan ni arganna waan ta'eef osoo ni ilaalla. Namicha kanadha jechuudha. Kitaaba Aster akkasumas kitaaba Izraa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 maqaan isaa kan tuqame isa kanadha. Arteksis jedhamuun kan ibsame jechaadha. Kitaaba Izraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 immoo ammas dabaluudhaan Arteksis kan jedhu ni jira. Inni kun garuu isa miti. Isa lammaffaadha. Inni lammaffaa isa kanadha. Inni kun ilma isaati. Bara 465 kaasuu hanga 425tti kan bulche Arteksis tokkoffaa jechuudhaan sarara adda baasuudhaaf kan yaalle maqaan isaa afaan Ibraayisxiidhaan Artaahishaaletaa jedhama. Inni kun ilma mooticha Arteksis kan jalqabaa kanadha jechuudha. Arteksis dursee kan ilaalle ilma isaati. Inni kun bara kanaaf mootummaa Faarsi kan bulchedha jechuudha. Inni kun maal taasiseera inni immoo dura Izraan akka inni biyya isaatti deebi'u Israa'eloota marsaa lammaffaadhaaf qabate akka inni deebi'u. Booda immoo Nehimiyaan gara biyya isaatti Yihuudoota faana hojjetaan qabate akka inni deebi'uudhaaf eeyyama kan dabarsedha. Egaan jarreen kun lamaan Izraanis Nehimiyaan seenaa isaanii gara fuulduraatti ni kaasna. Namoota bebbeekamoo biyyuma sana dachee alagootaatti dhalachuudhaan mana mootummaa keessattis immoo aangoo guddaa kanneen qaban turanii booda garuu bara Arteksis tokkoffaa kana lamaanuu deebi'aniiru jechuudha ol duraa duubaan. Inni kun kitaaba qulqulluutti kan caqasame mootii Faarsii kan xumuraati jechuudha. Arteksis isa booda warreen mootonni Faarsi
hanga bara 331 turaniiru. Nuti garuu isa kana dhimma hin qabnu amma kanaatti kan jirudha. Kitaabni kan ibsu waan ta'eedhaaf isaan kana shanan haala kanaatiin qabannee dabarraa jechuudha. Isaan kana yoo beekne kitaabolee booda yeroo dubbisnu baay'ee salphaa nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu barumsi keenya guyyaarraa seenaawwan kana sirriitti akka beeknu waan ta'eedhaaf asumatti nu haa ga'u. Kutaa itti aanuudhaan immoo kitaabolee kana ilaaluu jalqabnaa jechuudha. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.